Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha har'as akkuma baratame akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa argachuu dandeessan isiniif qabadhee dhufe jira. Egaa shabakaan bilaashaa har'a isiniif qabadhee dhufe kun haaraadha, itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa shabakaawwan bilaashaa akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture yeroodhaaf ni hojjetanii guyyaa lamaaf torbee tokkoof ji'a tokkoof hojjetanii achiin booda immoo ni dhaabatu jechuudha. Yeroo adda addaa update ta'uu passwordin isaanii username isaanii ni jijjiirama. So sababa kanaan yeroo muraasaa fi kan itti fayyadamtan jechuudha. Ammas appii haarawaadha kan qabadhee isin dhufe. Appii kanarratti shabakaa bilaashaa akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessan. Ani muyeedha chaanaala kan koo Soof Maraappi irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuun dagatinaadha. Like gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa appii kana salphamatti akka argattaniif linki isaa chaanala kan koo kan telegrama irraan argattu akkanumallee bakka viidiyoo kanatti galakkisu description jala isiniif kaa'ee jechuudha. Linkii appii kana salphamatti Play Store irrallee argachuu ni dandeessanii. Play Store keessanii seentu. Ergasii immoo bakka search barii Play Store kanarratti jechuudha akka screen irratti isiniif barreesse kana barreessitan. Egaa kaasaa special net jettanii search yeroo gootan kaasaa special net kan jedhu kan jalqaba irratti isin dhufu kanarratti click gootanii egaa akkuma asirratti argattan appichi isa kana fakkaata jechuudha. Appiiwwan baay'eetu dhufa. Appiiwwan baay'ee keessaa kanaadha kan filattan kan icon kan ilaalaadha asirratti. Salphamatti appii kanallee salphamatti akka argattaniif jechuudha. Appiin kana fakkaatawwan jiraniif chaanala kan koo kan telegrama irraan argattu isa kana gara bilbila keessanitti install gootanii appii kana gara bilbila keessanitti erga install gootanii booda asirratti open gootan jechuudha. Open gochuudhaan keessa seentanii appichi egaa kana fakkaata jechuudha. Username fi password qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo username fi password appii kana immoo isa argachuu kan dandeessan isinitti agarsiisu. Appii kana keessaa ni baatu. Ergasii immoo bakka viidiyoo kanatti daawwattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bakka viidiyoo kanatti daawwattan mata duree kanarratti yookaan immoo mallattoon V as jirti jechuudha. Mallattoo V kana yookaan immoo bakkuma mata duree barreeffama viidiyoo kanarratti click gootanii ergasii immoo akkana garbuutan jechuudha. Ergasii more kan jettu jirti jechuudha. More kan jettu kanarratti click gootanii ergasii immoo keessa gabbuutan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo keessa gadhuftanii gara dhumaarratti jechuudha. Social media kan jedhu jalatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Telegram kan jettu jirti jechuudha. Linkiin chaanala Telegram kan kooti isa kanaadha. Telegram kan jettu kanarratti click gootan jechuudha. Salphamatti argachuudhaaf. Ergasii Telegram lama bilbila keessanirraa yoo qabaattan isin filachiisa yookaan immoo directly gara chaanala kan koo kan Telegramatti isin fudhata jechuudha. Akkuma asirratti argattan haala kanaan asirra isiniif kaa'ee jira. Username fi password shabakaa kana asirra isiniif godhee jira jechuudha. Akkuma asirratti argattan inni jalqaba irratti argamu jechuudha. Inni jalqaba irratti bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti jalqaba irratti argamu lakkoofsa fuuldura jira. Barreeffama fuulduratti hanga lakkoofsa tokko, lakkoofsa lama, lakkoofsa sadii jechaa deema. So kan jalqaba irratti argamu kun username dha jechuudha. Lakkoofsa hedduu irratti argamu kun jechuudha nambarii dha jechuudha. Lakkoofsa jechuudha innis fuulduratti barreessee jira nambarii dha jechuudha. Nambarii kana ni fudhatanii inni immoo password dha jechuudha. Isa kana password dha inni kun immoo username dha jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen keessaa baay'eetu jira kanneen keessaa ni filattan jechuudha. Isa isiniif hojjetetti fayyadamtanii jechuudha. Ammas irra deebiidhaan dhaggeeffattoota kan akka dogongorreef inni jalqabatti argamu username dha. Username dha jechuudha. Asirratti tokko lama sadii jechaa deema jechuudha. Aqmahar 1 aqmahar 2 jechaa deema jechuudha. Akkanumatti deema. Lakkoofsi akkuma asirratti argattan dijitii 6dha 5 jira. So isaan kanneen itti fayyadamtu jechaadha. Fakkeenyaaf kan jalqaba kanarratti fayyadamu ani isa jalqaba kun username isa jalqaba irratti argamu aqmahar waan kan jedhu kana yookaan immoo fuulduratti lakkoofsatu jira jechuudha. Isa jalqaba kanarratti fayyadama. Yoo inni tokko isiniif hojjechuu dide isa lammaffaa filatan jechuudha. Haala kanaan kanneen keessaa akka barbaadan filachuu ni dandeessanii amma direct an tokko kan jalqaba kanarratti fayyadamee isinitti agarsiisu. Username kan jedhu kanarratti akkuma asirratti argattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan itti barreessee jira jechuudha. AQMHR1 jedha jechuudha. Username jalqaba. Ergasii immoo password dha. Password immoo itti galchee isinitti agarsiisu. Password jalqaba 46 63 64 dha jechuudha. So erga haala kanaan itti galchitanii booda immoo asirratti login kan jettu jirti. Login kan jettu kana click gootan. Egaa gara kanatti isin fudhata jechuudha. Asirratti save godhaa isin jechaadha. Note kan jedhu kanatti click godhaati. Save gochuun waan hin barbaanneef jechuudha. Ergasii immoo saanduqa kana keessatti jechuudha bakka jalqabaa kanarratti click gootanii. Ergasii immoo asirratti jawwii lamatu jira. Lamaan keessaa tokko ni filattu. Zeeniin illee ni jira. Kanneen lamaantu hojjeta jechuudha. Shabakaawwan bilaashaa jawwii fi zeeniitu hojjetama. Isin garuu moobaayiliis yaadaadha. Moobaayiliin garuu hin hojjetu namoota baay'ee irratti hin hojjenne. So zeenii fi jawwiin sirriitti hojjeta jechuudha. An fakkeenyaaf zeenii irratti isinitti agarsiisu zeenii kan jedhu kanarratti click gootanii. Ergasii immoo asirratti off on wanta godhamutti jira. Ishee kana click gootanii on gootan jechuudha. Ergasii okay jettanii connect gochuu irratti argama. Wait isin jira.
akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo connect ta'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan jala kana irratti laakka warratti argama connect naaf ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtanii yoo isiniif hojjechuu dide immoo al tokko irra deddeebi'uudhaan on gootan jechuudha. Isa on taatu kana off gootan jechuudha. Off taate yoo isinitti taate on gootanii jechuudha. Akkanumallee passwordiin yookaan username fi passwordiin tokko yoo isiniif hojjechuu dide immoo ni jijjiirtanii jechuudha. Asirratti tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana kilik gochuudhaan ergasii immoo asirratti log out kayyatu kana kilik gochuudhaan password fi username log out gootanii ergasii immoo yes jettanii akkuma argartan bakka kanatti ni jijjiirtanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokkotti jijjiiree isinitti agarsiisu isa kana keessaa balleessitanii isa jalqaba guutan password fi username jechuudha. Ergasii ammas channel kan koo kan Telegram bira ni deemtanii bakkuma kana dhuftanii jechuudha. Amma isa lammaffaatti haa fayyadamnu. Isa lammaffaa kanarratti fayyadamtanii jechuudha. Inni jalqaba irratti argamu username dha, inni itti aanu jiru password dha jechuudha. An fakkeenyaaf isa kana fudhadhee jira. Isin qaqqabdanii copy gochuu ni dandeessanii. An already sammutti qabadhee waan jiruuf rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Asirratti username kan jedhu kanarratti ni barreessitanii tu jedhee jira. Ergasii immoo password asirratti jechuudha. Password bakka jedhu kanarratti ni barreessitanii ergasii immoo login kan jettu jira. Ishee kilik gootanii haala kanaan gara natti isin fudhata jechuudha. Save godhaa isin jedha. Not now kan jettu kilik gootanii ergasii immoo asirratti shabakaa keessan ni filattan. Zeenii yoo ta'e zeenii, jawii yoo ta'e jawiidha jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan ni filattanii soo erga filattanii booda asirratti on off kan taatu kana kilik gochuudhaan beeksifni yoo sirrii isinitti dhufe asirratti X gootanii egaa connect gochuu irratti argama. So haala kanaan on naaf ta'ee jira jechuudha. Connect successful lan jedhee jira. Egaa haala kanaan aappii kanatti fayyadamuudhaan shabakawwan bilaashaa kanneen argachuu dandeessanii aappii kana salphaamatti akka argattaniif linkii isaa description jala isiniif kaa'aa. Akkanumallee channel kan koo kan Telegram irra isiniif kaa'aa. Password fi username isaallee channel kan koo kan Telegram irraa argachuu ni dandeessanii. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra baratan abdiin qaba. Shabakawwan bilaashaa kana yeroodhaan itti fayyadamaati. Yeroo booda ni dhaabbatu waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni YouTube channel kana faaloo taatan subscribe godhaa. Akkanumallee video kana like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.